one rope dhimmu takka yoo kophaa taane yoo waliin taane garuu together we are an ocean bahara taana yoo waliin taane kanaafuu namuu hin danda'u jechuudha kanaaf gara fiiguu dhiifnee tokkummaa irratti hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Jijjiirama kan jedhu kana gaa ani yeroo baay'ee ni dubbadha televizyiinaallee warri argitan yoo argitan jijjiiramni maal inni tokkoffaa waan baratame tokko jira jechuudha waan paradigm waan hojjetaa ture waan itti bulaa turre waan itti geggeeffamaa turre tokko jira jechuudha wanni itti geggeeffamaa turre wanni nu beeknu suni gaafa gaafiin itti ka'u jijjiirama barbaada jechuudha. For instance akka duraan itti bulaa turre sana diduun waan jiru sana irratti gaafii kaasuudha jechuudha kun jijjiirama barbaada. Therefore paradigm shift jedhu warri faranjoota badaadha moo gaariidha lachuuyyu badaadhas gaariidhas yoo sirnaan qabame jijjiiramni bareeda yoo sirnaan hin qabamin badii ta'a. Arab Spring islaamuun hin danda'ama irratti fincilanii lolanii ofirraa kaasanii jiru garuu deebi'ee osoo harka babbalee jira kanaafuu kun laalamuu qaba jechuudha. Uumaa isaatiin jijjiiramni ni tura malee hin hafu kun uumaa isaatiin jijjiiramni ni tura garuu hin hafu kanaafuu hin tura ni dheerata malee miidhaan gabrummaan keessaa bahamuu isaa hin hafu jechuudha gara biraatiin. Na rakkisa yeroo baay'ee sadarkaan sadiin kun nan dubbadha. Jijjiiramni sadarkaa sadii qaba inni mataan isaa akka beektonni jedhanitti hojjechuudhaaf immoo waa sadii barbaachisa. Tokko ni haara'umsita. Maal haara'umsita? Waan moofe haara'umsita. Waan hojjechuu dide haara'umsita. Waan dulloome haara'umsita jechuudha. Haara'umsu garuu wanti haara'ume akka haarawaatti hojjechuu hin danda'u because it's old. Dullooma waan ta'eef akkasii hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu wayita haara'umsitu gadi fageessitee haara'umsuu wanti jedhaniif kanaaf. Yoo gadi fagaatee haara'ume ta'e jijjiirraadha jechuudha. Yoo sanan ta'in achuma dhaabbataa jira jechuudha. Inni lammaffaadhaa reform isa jennuudha. Yoo akkana ture akkana jijjiiruu jechuudha. Inni sadaffaadhaa restructuring jechuun guutumaa guututti hundeedhaan buqqisanii jijjiiruu jechuudha. Kun ilaalcha barbaada, kun institutionii jijjiiruu barbaada, kun ofirraa murtee darbuu barbaada. Sadiinuu ni jiru. Anamma tokko jedhaan jiru. Sadiinuu itti fayyadamuu dandeenya garuu akka haala isaati. For instance, bulchiinsa gaarii fiduudhaaf kan keessaa uummata wajjin jiru uummata gargaaru akka itti fufuuf akka cimu leenca goonaa kan jedheef kanaaf Jawaar ganam. Kan ammoo waggaa 27 mugaa ba'ee ammallee muguu barbaadu kuni kaansarii waan ta'eef murtee of keessaa baasuu qaba. Kanaafuu sadarkaa qabaa jechuudha. Jalqaba fundamental adaptive kan dirqamaanis itti galtu jira kunis wajjin ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf keessaa warri geggeessitoota hayyoonni kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. Akkanumaan incremental yoo jenne tuttuqneetuma dhiisuudha. Minor adjustments wanti xiqqoo sirreessinee homa jiru sana jajjabeessinee deemuudhaaf kun hunde qabeessaa miti yoosuu ofirra garagala. Kanaafuu hunda qabeessa gochuudhaaf fundamental waan ta'e jijjiiruun for instance institutionii ittiin hojjennu sana jijjiiru haala qara ittiin hojjennu jijjiiru yoo qara ni ergamna ta'e amma hin ergamu amma achi siin ergamu fi anuusi ergadhaa jechuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo qara waan namni nu ajaje jal'isneetuma fudhataa jiraanne amma hin ajajamuu hin fudhuu jechuu keeti jechuudha. Kanaafuu institutionii kee aadaa kee haala itti yaaddu sammuu kee hunda jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. Wal'isee mariidhaaf akka ta'utti dhiyeessuu yaala. Wanni hojjetamuu qabu tokkoffaan institutional reform kan jennuun jijjiirama kan mamma reefuu Dr. Hasan san jijjiirama fakkeenyaaf dameen nageenyaa biyya kanaatii fi waraanni biyya kana ummataa wajjin waraana keessa ture wallola keessa ture nagaa akka eeysisu ummanni illee kabajee akka eeysisu akka barbaachisu taate dameen nageenyaa milishaa gandaatirra hanga makkalakaatti jiru dameen basaasaa biiroo Geetaachotirraa kaasee hanga biiroo gandaatitti jiru jijjiirama amalaa jijjiirama namaa
damee nageenyaa heeraaf seera hordofee nagaa eegsisutti jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Jijjiiramni kun sadarkaa gubbaatti eegalee jira. Haa ta'u garuu akkuma argaa jirtanitti gubbaa namni haa jijjiiramu malee keessi isaa baay'ee jijjiiramne garuu halkanii guyyaa irratti hojjetamaa jira. Institutional reformiin kun cimee itti deemuudha qaba. Kan biraa legal reform jechuunis jijjiirama seera. Seeraaf heeronni biyya kana keessa jiran irra caalan sirna abbaa irree utubuudhaaf bilisummaaf dimokiraasii uummataa ukkaamsuudhaaf kan lafa kaa'amanii jechuudha. Kan fakkeenyaaf heera fara shororkeessaa kan jedhan sun kan nama shororkeessu mootummaa kan ittiin himatamu garuu warra shororkaasan didaa jiru jechuudha. Biyya kana keessatti shororkeessaan tokko seera shororkaasaan hin himatameen beeku. Warri seera shororkaatiin himame hundi isaa isin keessa jiran hedduun isaaniiti hundi isaa warra sirna dimokiraasii gadi dhaabuuf falmatu jechuudha. Kanaaf seerri sun jijjiiramuu qaba. Seerri sun jijjiiramee seera sirna abbaa irree utuu osoo hin ta'in mirga dimokiraatawaa namooma ilmaan biyyaa kabachiisuu danda'utti jijjiiramuu qaba. Kana irratti hojii hojjetaa jiran torbaan dabarallee marii irratti godhaa turan kaamilfaan irra achi turanii namoonni baay'een achi turanii mariin godhamaa jira jechuudha. Seerri fakkeenya miidiyaa. Seerri miidiyaa walabummaa miidiyaa eegsisee iggitiitti tolchuudhaaf osoo hin taane miidiyaa afaan uguruuf kan kaa'ame. Kanallee jijjiiraa jiran seerota hedduudha kan jijjiiramaa jiru. Jijjiirama godhamuu qaba keessaa tokko kan legal reform jennuun kana. Kan biraa bulchiinsa administrative change. Keessattuu Oromiyaa keessatti wanti hedduu saffisaan hojjetamuu qabu. Kan mootummaanis hojjechuu qabu bulchiinsi kufee jira. Bulchiinsi akkamitti kufe? Tokkoffaa bulchiinsummaan Oromiyaa keessatti faa kajaarame ummata akka tajaajilu bulchiinsa jechuuni ummata tajaajiluuf karaa ummataa baasuuf bishaan ummataa baasuuf haqa ummataa eeguuf bulchiinsi Oromiyaa keessatti ijaarame bulchiinsa sirna koloniiti. Bulchiinsa ummata cafaquuf ijaaramedha. Bulchiinsa ummata ukkaamsuuf ijaaramedha. Minilik irraa kaasee hamma Mallasatti Hayilamaariyaam silaan lakkoofnu. Innu nan lakkaa'inaa jee. Caasaan ijaarame yoo kalaaltan taate kan Oromiyaa guutuu jedhamee Baalematti warri manguddoolee hin jirtanii dargaggoon nuttuu dabarte. Wannummaan caaseffame biiroon galiiwwanii galii sassaabee galii Baalee guddisoo osoo hin ta'in sassaabee alagaa sooruuf ijaarame. Dameen nageenya keessa dheessisuu osoo hin ta'in nagaa isin dhoorguuf ijaarame. Kana amma jijjiiruu barbaachisa. Amma isin laalla nama beeka beekta wanni isin jettan amma quba tokko irratti takkaa isarra qabdan takka kabra irra qabdan. Odoo isa fuutanii bakka isaa anana keessanii jijjiiramni nuuf beeka. Maaliif dubbii nama qofaa miti. Caasan sun wanni ijaarameef gubbarra kaayyoo beekta waan tokko yoo dura hojjennu what is the mission? Kaayyoon isaa maali? Kaayyoon sirna amma dura ummata tajaajiluuf osoo hin ta'in ummata cunqursuuf ummata bituuf bulchiinsa jedhanii kaani beektanii kanaaf caasaa san jijjiiru. Caasaa san eega jijjiirame ergama isaatiif akkaataa caaseffama isaa san eega jijjiiran booda nama caasaa sanii maluu danda'u itti naqaa deemuu barbaachisa. Kanaaf namni qoftillee jijjiiruun gahaa miti, caasaa qofallee jijjiiruun gahaa miti, gubbaa hamma gadiititti akkaataan namni keenya mataan namallee jijjiiramuu qaba. Namichi Baalee bulchuu ergamu akkuma reef Dr. Jeetti Baalee kanan dhiitaa isan nyaadhaa jedhee kan dhufu taate bu'aan qabu. Kaas dhufu ani uummata Baalee xiifiin harree ta'aa natti fe'adhaa gaafa jee bu'aa buusaa jechuudha. Kanaaf mataa namaa jijjiiraa deemuudhaan nu barbaachisa. Kan hoggaan jiru warri mangistii baay'een hin jaallatu. Itoophiyaan marra caalaa rabbuma bulchaa jira. Maaliif jaa bulchiinsa hoggaa jennu duri yeroo sirna abbaa irree qawwee sodaatee bula namni akkasumaami. Qawwee sodaatee agaazima sodaatee kanarraa gala yoo qeerroo fi warra kaan ta'e malee. Amma namni qawwee sodaatu dhiisee jira qawween mo'amtee qeetti galtee jirti. Kanaaf namni gara seeraa fi heera kabajee buluutti ce'uu danda'uudha qaba. Kun amma jidduu kanarra jiru. There is crisis of legitimacy. Fudhataman qabu sirnichi jiru jechuudha. Kanaaf sirnicha kana akkuma reefu anjeetti caasaa isaallee nama isa keessa jirullee humna haaraallee fidaa jijjiiraa deemuudha barbaachisa. Sun gahaa miti of course gara filannoo deemnee mootummaa uummataan filame ijaaruudha qabna jechuudha. Kanaaf yeroo ammatti wanni ani boodara isinitti hima wanni ani isin sossobuuf wanni ani gajjadhaa isiniin ja'uuf wanti jirtu humna qabdan kanaa yoo ol kaatan gaffacaaftaniiti handaara irratti haftaniif. Kanaaf mootummalleen kana beekuu qaba. Of sobuu hin qabu jechuudha. Mootummaan gubbarra fannifamee deemuu hin danda'u. Caasansa laal dura opiidiyoon rakkoon isin qabdu maal isinitti fakkaate?
ODP jenne beeka OPDO'n jee zaman OPDO turan san rakkoon isaanii mata qaama miila adda adda ture mataan mataa mallasatu kaaya mataan sun mormaan akka walitti hidhanne ol harkisa mallasaan akka ummata keessa gad hin seenne caasaa jidduu kan abbaa garaatiin itti guute ummatan tajaajilu ol tajaajila dur beek bulchaa godina illee ofii shuuma ture namichi miilli immoo ummanni jarattiin jaalatuun dhaggeeffatuun kabaju amma achirraa gara walitti marqaa walitti dabraa jirraa kanaaf wanni guddaan barbaachisu caasaa oromiyaa kana saffisaan irratti dalaguun barbaachisaadha irratti illee dalagaa akka jiraniin abdadha hojiin biraa yeroo ammatti jijjiiramuu qabu political reform gama siyaasatiin keessattuu wanti saffisaan hojjetamuu qabu kalafatti hafaa jiru dur dirree kubbaa Itoophiyaa kana keessa kilabii tokkichatti taphata kilabii wayyaanee jechuun fi isaan jala jijjiiru tokkichatti taphata maali daanyaan ka isaan bitatanii tifozoon ka isaanii qofa yeroo tokko lama yoo laalan kilabii takka lama ka ofii bitatan sanuu kamiili caccabaa itti galchan amma sun jijjiiramee jira dirreen siyaasaa bal'atee jira bakka dirreen siyaasaa bal'ate kanatti muummichi ministeeraa haguuggii irraa kaasee paartiilee guddaa xiqqaa biyya alaa jiran gayyaasee ka biyya keessa illee lugaama irraa hiikee jira namni hundi dirree siyaasaa keessa seenee jira kilabii 60-70 itti guutee jira jechuun dirree kubbaa Itoophiyaa tana garuu gooliin eessa akka ta'e hin beekamu daanyaan eenyu akka ta'e hin beekamu tifozoon dur ka yaadee qofa amma yaadee eenyu ta'e akka hin beekamu ka birallee itti dabalame amma taphataan miila ho'isutti jira isin keessa deemaa jiraa mi jaarman siyaasa kun garuu ka amma miila ho'ifatu kun gaafa tapha seenee kubbaa dhiituu eegale miila ol dhadhaya gaafa taphataan miila ol cabse tifozoo walitti ganna qaba kun rakkoo nutti uuma kanaaf keessa akka Oromoottis akka Itoophiyaattis hojiin saffisaan hojjetamuu qabu kaniin ani waywaajjuutti jiru kanamillee dhaga'utti hin jirre tokko jira paartiileen siyaasaa ka biyya bulchaa jiruu fi ka biyya bulchuu barbaadu jiddu waliin gattaanii wantoota hojjechuu qaban gurguddaa jira tokkoffaa naamusa irratti paartiin siyaasaa tokko yeroo ummata keessa deemee gormeessu yeroo ummata keessa deemee ummata jaaru yeroo ummata kakaasu daangaan isaa eessa dirqamni isaa eessa mirgi isaa amma eessati kan mootummaa hoo dirqamni mootummaan godhuu qabu maali mirgi inni godhuu qabu hoo maaliif isiniin jaasanitti fakkaate arra adaamaa rakkoon jira dheengadda harar rakkoon jira maaliif paartiin dhufe mirgi kennamee fi ummata keessa deemee sochoosu mirga qaba jira moo warri akka isaa kana geeduun dubbiin nageenya harka isaanii jiru bakka tokkotti paartiin tokko hin jaalatamu akkasumaami yoo dhufe ummataa walitti bu'aa jedhanii sodaatan kanaaf warri nageenya eessi fakkeenya magaalota akka Dirree Dhawaa kana keessatti rakkoo guddaa keessa jiran paartileen beeksisuu dirqama qabammoo hayyama gaafatammoo wanni beekamu hin jiru kanaaf koodo kondaaktii irratti paartileen wal jidduutti hariiroo akkamii qabaachuu qabanii caasaa mootummaa wajjiinoo hariiroo akkamii qabaachuu qabanii kan jedhu irratti gattaa'anii mari'achuu qaban akka Oromootti immoo waggaa gabbuufnu paartileen Oromoo wanni waloo isaan godhu maali yeroo ammaatitti nagaa eegsisuu irratti hoo akkamitti sadarkaa biyyatti sirna federaalizimii utubuu irratti haa taatu injifannoo amma argamtan eegsisuu irratti haa taatu kooman ajandaan isaanii maali safuu Oromoo eegsisuu irratti tokkummaa Oromoo cimsuu irratti maali kan jedhu hojiin amma eegalame jira garuu cimsanii deemuudha barbaachisa jechuudha kanatti dabalee wanni guddaan ka mootummaan durraa dheessaa jirtu taboru garuu itti dhuftee isii liqimsuu hedduun isin hima tana mootummatti illee hima du'aa fi filannoo sirni dimokiraasii irraa hafuu hin danda'u du'a irraa hafuu hin danda'ama hedduu badaqaniimi dimokiraasiitti deemna jechaa filannoo lagachuun hin ta'u haa oolu haa bulu malee filannoon biyya kana hin dhufa filannoon dursa akkuma reefu isin hin jeetti bakka gooliin dhaabattu bakka maanoon itti lakkaawamtu irratti waliin galin kadaanyan isaa irratti hunduu fudhatama hin argatin filannoo sanitti yoo seenne biyya tanallee hin diina saba kanallee wal nyaachisa filannoon akka silaa heeratitti ji'a 8 booda qabalee fi waan irratti filachuu qabdan namni waa isanii haasayaa jiru jala siisanii dabarsuu edan fine
kana dabarsitu guddaa hin dabarsita guddaan dhufaa jira waggaa tokkoof ji'a walakkaa jiddu ka qabsoofne yeroo maal jennu ka qabsoofne sirna dimokiraasii gad dhaabbanne mootummaa nuu ta'u jaaruudhaaf nama nuu ta'uun bulchuuf eega jenne wanni guddaan Oromoonis uummanni biraatti qabsaa'e dimokiraasii misooma nagaa dimokiraasii malee nageenyi hin dhufu agarree jirra dimokiraasii malee misoomni hin dhufu dimokiraasii gadi dhaabu immoo filannoo murteessaa filannoo qabaachuudhaaf ammoo paartiin biyya bulchuufi paartiin mormitu adeemsa bulchiinsa filannoo irratti ammarraa yoo mari'atan tokko duula filannoo nagaan geggeessan lammaffaa gaafa filannoon sun adda ba'e bu'aa isaa fudhatanii ittiin buluu danda'an yoo har'a waliin hin mari'atin boru wal waakkachuu dhufu wal waakkachuun immoo tiifootoo takkaa uummata wal fichisiisuu dhufa jechuudha kanarratti mariin guddaan godhamuu qabu wanni hojjetamuu qabuu fi lafarra harkitamuu jiru ka qabsoo tanallee bu'aa hangammaa argamte tanallee nu jalaa kasaarsuu deemu ta Itoophiyaa ormi jaalatu tanallee basha godhuu taa'u dubbee filannooti ani jedhe isinillee jaa booda waakkattan booda hin gaaffitan kun immoo akka godhamu yoo ka barbaadamu taate tamma mootummaarraa fi hoogganarraa gadi isinitti gabbuuna kun akka godhamu yoo ka barbaadu taate jijjiiramni bulchiinsaa jijjiiramni instituushinii adda addaa kun akka godhamu yoo ka barbaadamu taate nageenyi hedduu barbaachisaadha ummanni keenya lakkoo hedduu qabdan amma 150 nyaatamaa saamamaa rakkachaa turtan qabsoo teessanii sirna cunqursaa ofirraa baaftanii mootummaa teessan qabdan jechuudha rakkoon amma nu qabnu ka gaafatus ummata keenya ka gaafatamus hooggana keenya kuni ani amma dura jechaan ture nama dhaga'uu dide malee Oromoon haga abbaa isa hayyee obsitu gammadaa hin obsitu jechaan ture miti amma 27 wayyaanee ka obse kun Oromoon ji'a torba abiyyiin obsan jiru obsuufillee hin taa'u kana beeka maaliif jaa gaafa diinaa dur gaafa amma beelofnellee wayyaanee nu beele seene gaafa gufuun nu dhooftullee wayyaanee mabaaraa turreemi amma obsuun danda'u ilmi namaa foon ofitti ittiin obsu beekta amaluu ilma namaati maaliif mootummaan tiyyanaa guutuu qabdeedha yaada namni kana ta'e osoo jiru ammallee wanni isin gaafadhu nagaa tasgabbeessuudhaaf jarri sababa guurratee misoomaa fi hojii adda addaa akka duubatti hin argimneef nagaa tasgabbeessuun tursiisuun wanta uummatarraa eegamu keessaa isa guddaadha hojii misoomaa baale waan ta'eef gaafii hedduu isin kaasaa jirtan gaafii misoomaati naagala garuu akka yaada kiyyatti bakka irraa kaa'uu qabnu diinagdee Oromiyaa maap godhuu qabna Oromiyaan maal qabdi kanaan beeynu beeytaa ittumaan sirbina malee sirbumarraa dhageenye maal qabdi mee albuunni isiin qabdu maal lafti isiin qabdu hagam takka kajew risoorsii qabnu maap godhuu qabna san booda maaltu qabeenya qabnu kanatti fayyadamnee hiyyummaa keessaa nu baasuu nu dhoorge ka duraa gabrummaa san qofa miti maali gabrummaa sirni gabrummaa waan akkamii uumet akka nu ittiin fayyadamne godhe deengadda qophii tokko ture qophii waa'ee dinagdee irratti hayyuu tokko gadheessan daldaltoota Oromiyaa jiran keessaa parsantii 8 qofatu Oromoo parsantii 92 Oromadu maali ni gajaw nama kennan nagadatti hin beeyne moo heeraaf seeratu nuti jallate kajawullee qoratu qabna maaliif waan hudhee nu qabe san ofirraa baasuudhaaf dura beekuu danda'uu qabna sansalataan nu hudhan moo haadaan nu hudhanii waan dan beekin yoo haada ta'e albee qabattee deemte yoo sansalata ta'e hoo madooshaa qabattee cabsuu qabda jechuudha kana hundaafuu maappii gochuun hedduu barbaachisaadha gara waan tokko bulchaan waan na bira taa'uuf waan tokko isinitti mutti odoo haga fedhallee bulchaan Oromiyaatii baalee gaarii ta'e rakkoo diinagdee asii kana furuun nama lakkeessa haga fiskal federaalizim sirni federalizimii biyya kanaa hamma dhugatti hin jijjiiramnetti waan Oromiyaan gara GDP lakkaa'u galii biyya kanaa keessa gara parsantii 60 dhiyeessiti jedhama wanni mootummaan Oromiyaa harkatti guurratu san keessaa parsantii 10 hin caalu parsantii 11 fakkaata parsantii 11 akkas ta'a gara biliyoona 11 moo akkasi Oromiyaa irraa maqaa PLC wanni sun maal jedhama kan ittiin galmaan tokko kubbaaniyyaan gurguddaan agartan kun hundi amma xiqqoo kalafaa kanas deebisan malee federaalatti galmaa galiinsaa federaala galaa jechuudha godinni baalees ta'e naannoon Oromiyaa waan asitti calleeffamuu fi waan asitti hojjetamurraa galii isaan hin sassaaban hojiin ka hojjetamu asitti rakkoon karaa ka jiru asi rakkoon bishaanii ka jiru asi rakkoon ibsaa ka jiru asi
wanni asit calleeffame galu ka galiin irraa galu federaal kanaaf nama jabaa feetee osoo fiddani haga galii baale keessatti sassaabamu kana ufii sassaabee harkatti hin galfatinitti waan ittiin karaa isin tolchu hin qabu waan ittiin bishaan isinii baasu hin qabu jechuudha kanaaf bulchaa aanaa fi godinaa sirreessuun akkuma jirutti ta'ee qabsoon cimaan godhamuu qabu sirna federaalizim fiiskaal federaalizim dhugaa fi duuba qabna jechuudha biyya tana malee nagarre ka mootummaan federaalaa akka heera mootummaa Itoophiyaatti mootummaan federaalaa galii waa lama qofarraa fudhata waa sadii actually waa sadii qofarraa fudhata tokkoffaani daldala alaa fi waan galurraa fi waan ala ergamurraa galiin argata kalammata albuudaa gurguddaa yoo jiru naannoo wajjin waliin hirata kasadaffaa hojjettoota mootummaa federaalaatirraa galiin argata gibira asitti garuu saamicha waan godhan beekta mallasaan heera mootummaa kaa'etti san jalatti seera mallasaa lafarra ture seera mallasaa keessaa tokko maali faabrikaa gurguddaa biyya kana ture lafa babal'aa biyya kana ture lafa Arsii Baalee keessa parsantii 40 harka mootummaa jira federaalaa torgaa qabu amma ammas deebisan malee faabrikaan gurguddaa warshaa biqilaa sallaa taatu kan mataa haaraa kana haa taatu kan sukkara haa taatu hundi isaa ummata Itoophiyaatti walitti baasee ijaaree dhaletti nu harkaa fuudhan naannoon biraa waan akkasiin goone kana hundatti fayyadaman san qofa miti PLC dhaa fi maali yoo galmooftan jedhanitti investimentiin dhufe jedhanii harka isin dhoofsisanii investimentii irra homaan argattaniin isin summii isinitti naqan malee kanaaf wanni guddaan godhamuu qabu qabsoon guddaan godhamuu qabu kanullee godhuudhaaf deemnu sirni federaalizimii kana keessatti Oromiyaan qabeenya isirratti abbaa taatetti galii walitti sassaabdeeti yoo barbaachisaa ta'e waan isin raafe federaalaaf sabsidii kenniti malee qabeenyi isii saamamee harka qabattee wanni mootummaa federaalaa eeduuf hin jiru jechuudha kan akka hubattanii fi maaliif bulchaarra jirus kaaftanii isin keessaa jabaa tokko yoo keettan karaa nuu tolchi jedhanii waan jettanii waan ittiin isinii tolchu yoo harkaan qabaatin borullee irma darbaa ooltanii jechuudha kanaaf sanillee xiqqoo akka hubattanii barbaade kana keessatti waliigala jijjiirama deemaa jiru kana keessatti shoorri qeerroo maali kana gaa qeerroo wajjin bal'inaan waan mari'atamuu qabu ka duraa waan tokko beeka humni guddaan biyya kana jiru yeroo ammatti mootummaatti aanee qeerroo yoo kana jedhu ormiin hin lola dhuga garuu qeerroo kana laaffisu Oromoo laaffisu sirna jijjiirama jiru kanallee gufachiisuuf qeerroo maqaa balleessuun istiraatejii guddaa waggaa afur irra tarkaanfannee dabarre gaafa isaan durriyyee nuun jaan gaafa isaan ashabbaarii nuun jaan gaafa isaan Ijipti irraa jooniyyaa maallaqa fudhatan jaan hundaan irra dabarree tas geenye miti amma immoo qeerroo maqaa balleessuuf saboota Oromiyaa keessa jiran rukutuu barbaadan seer dhablummaan akka hammaatu godhan maqaa qeerrootiin ummata saamuun ummanni waan isin jaalatuuf ummanni waan isin abdatuuf tokkoffaa ummanni akka isin ifatuuf isin jibbu barbaadan kana sirriitti beeka lammaffaa humna ummannii fi mootummaan abdatu osoo hin ta'in ka ummannii fi mootummaan sodaatu akka taatan barbaadan sabaa salmoota Itoophiyaa ka bilisa baase qeerroodha abbaan fedhe funyaan haa guuru ummanni Itoophiyaa isin galateeffataa ture amma sabaaf sablammoota tuttuqanii qeerroo tuttuqeeyanii ummanni akka isin jibbu barbaadan kanaaf maali qeerroo dirqamni keessan waan isaan barbaadan osoo hin ta'in waan qabsoon tun barbaadu taatanii argamuudha nagaa uumuudha tasgabbaa'uudha hattuu yoo agartan isinii miti ka qabu hattuu yoo agartan ka qabu isinii miti kana nagaa asirratti waan deemu jiru waan hin beekuuf hattuu yoo agartan the citizenship responsibility hattuu san quba itti qabdanii poolisa itti yaamu shaashamannetti nama galchee kafannise qeerroo miti hattuu daninnatii biyya kanaati warra kaleessati garuu qeerrootu maqaa itti bade bakka adda addaatti amma karaa wallaggaa kana yoo ka deemtan taate qeerroo jaayii fuudhanii nama sakatta'anii maallaqa irraa fudhatan ka kana godhaa jiru qeerroo miti hattuu isaan gurmeessan hattuu akkasiisan nama maqaa qeerrootiin kararratti nama saamu ka nama qabee hattu jee nama tuumu ka sabaaf sablammii tuqu qeerroo miti sun farra qeerrooti qeerroon dirqamni qeerroo maali warra akkasiisan poolisatti kennu poolisni hin qaba hin qorata abbaa alangatti dhiyeessa abbaan alangaa qoratee himatatti dhiyeessa manni murtii itti mura jechuudha yoo immoo dogongoree jiraate poolisitti manguddoo wajjin ta'ee murtii
danee itti mura adeemsi akkasitti ka deemuu qabu kana wanni isin wayii waan kana of course rakkoo diinagdee hirmaannaa diinagdee qabdan ani isinitti hin kijibu mootummaa naa kijibdu diinagdeen biyyanaa waggaa takka keessatti hojii isinii kennuun heddu diinagdeen biyyanaa kuftee caccabtee jirti kana isinitti dhima jala muree asiin isinii guunna suni hojii mootummaatti iyyaa miti akka ogeessa tokkotti isan nadida malee waan ani isiniin jedhu yeroo ammaatitti rakkoo diinagdee yeroo gabaabaatti furuu hin dandeenye rakkoo caaseffamaa rakkoo sadarkaa adda addaa jiruun furuu qabna haa taatu garuu mootummaanis dhaabbileen adda addaatis walirratti hirmaachuudhaan dargaggeessa kana gara hojiitti haalli ittiin galchan haala qabeenya naannoo kanarratti hirmaatan irratti hojjechuudha qaban nullee ni gargaarra kanaaf immoo isin obsuu qabdan hamma dandeessanitti wal gargaaraa waliin obsaa deemuudha barbaachisa jechuudha. Shoorri qeerroo kabira tanallee gadi qabadha qomatti qeerroon facaanan qeerroon laaffannan qeerroon naamusa isaan irraa baanan tokkummaan isaa laaffannaan abiyyiin lama bulchuttu alagaan waraana isa tiksuun qabu waraana isa tiksuun qabu anis ta'e warri alaa gales hunduu isin abdannee dhufne malee mootummaa miti mootummallee dhufne abdattu mootummallee dhufne abdattu dhugaa isiniin jaha wanni diina nurraa dhoorgaa jiru tokkummaa qeerroo jechuudha kanaaf tokkummaan qeerroo naamusni qeerroo cimini qeerroo warraaqsi kun akka duuban deebine murteessan zabanyaa gaardii warraaqsa kanaa ta'uu itti bu'uura qaba kana gochuudhaaf ammoo naamusa isaa cimsachuu tokkummaa isaa cimsachuudha kabiraa qeerroon humna tokkummaa jaarmaalee ta'uu danda'uudha qaba maal jechuu biyya jaarmeewwan akka shaqaxatti bakka adda addaa ciccitaa turan biyya garaa jiran hundu amma dura maal isiniin jee siyaasan chirichaaroo jumla qabdi siyaasan chirichaaroo saba hin xiqqeessiti jaarmaa isin xiqqeessiti ka jumlaa immoo uummata hin guddifti jaarmallee hin guddifti amma jaarmeeyoleen bifa adda addaatiin qoqqoodamaa turan isinillee qoqqooduu barbaadan kanaaf qeerroon oromoo jumlaa malee chirichaaroo hin biitu jechuu ni qabdan ka godinaan isin qooduu barbaadu ka gosaan isin qooduu barbaadu ka amantiin isin qooduu barbaadu ka bilisummaa kana duubatti deebisuu barbaadu malee ka baale guddisuu barbaadu miti namni jaarmaan oromoo qoqqoodee deemuu ni barbaadu ka yoo as dhufe gosa takka isinitti amatu ka yoo as dhufe amantii takka leelisee amantii biraa ol kaasuu barbaadu suni gowwaa siyaasati ka gabaan jumlaa irratti rakastee ajooftee chirichaaroo ganda keessa deddeemu kana diduu qabdan kana dinnee irraa aanne beeytanii bakka jaarmeyoonni kudha meeqa jirtutti ka hunduu ana bilisummaa si baasa helikoophteraan bilisummaa si buusa jennu hin barbaannu jumlaa malee chirichaaroo dadhabne jenneen jumlaa bitutti gaafa seenne wayyaanee ofirraa kaafne warra chirichaaroo sanuu biyya galchine akkasii miti kanaafuu jaarmayni hundi isin keessaa socho'u ergaan keessan garuu jaarmayaa fi hoggana hundaaf tokko ta'uu qabu nu tokkummaa malee oromiyaaf oromummaa malee gosummaa godinummaa fi qoqqoodama amantii fudhannu jaan akka isinitti hin dhufne hin dhufan isaanu daayaspooratti akkanatti qe'ee keessaa isaan baafneet ummata daayaspooraa tokko goone ummata keenyallee sochoofne asiin geenye oromiyaa keessatti illee balaan hamaan isinitti dhufu isin qoqqooduuf waan deemaniif hin qoqqoodamnu isinuu deemati jumlaan tokko ta'ati suuqii guddaa banadhaa ol erga dhumarratti gaheen kiyya akka nama tokkotti wanni anas jiru mootummaa tana gargaaru tokko guddaa akkuma kalee isin jee ummanni oromoo hundi in fact ummanni Itoophiyaa hundi mootummaa daddaaqaa jirtu tana cimsuu qaba cimsuu jechuun tasgabbii kennuufi nagaa kennuufi gorsuudha cimsuu jechuun garuu tifoozoo isii ta'uu miti mootummaa jechuun yoo harka dhahiniif hin muyti likkii malee harka dhahinaaf dirrallee dhahina hin cabdi dirri isii laafa baalaansii goonee deemuudhaan illee bifa saniin gorsaatis lolaatis xixaatis gara fuulduratti deemna mormitootaaf jaarmoota siyaasaa bifa adda addaa jiranis ogummaa qabnu mallee ogummaa qabna beeka warri siyaasaallee ogummaa qabnuun beekumsa qabnuun muuxannoo qabnuun jaarmoonni kun akka walitti dhiyaatan dandeettiif gahumsi isaanii dabalaa akka deemu keessattuu jaarmoonni hedduun jaarmoota qabsoof jaaramanidha
jaarmaa qabsootu irraa gara jaarmaa biyya bulchuutitti akka jijjiiraman jaarmoota addunyaatii fi kanneen adda addaa wajjin hayyoota keenya wajjin ta'uudhaan gorsuudhaan dhidhiibuudhaan leenjisuudhaan akka isaan jaarmoo wal dorgomee eega dorgomee wal mo'ate booda immoo nagayaa fi tasgabbiidhaan biyya tana bulchee rakkoo Baalee Oromiyaa fi Itoophiyaan keessa jiran keessa beekumsaan hojiidhaan dandeettiidhaan fi obsaan ceesisu akka ta'u irratti hojjenna. Akkuma reefu isin jeetti akkuma kaleessa isin jeetti ani asin jira agamma taa'aa jette naan jettanii amma booda taa'ii ka'ii fi fiigii yoo naan jettanis hamma dandeettiidhaan ta'anan ka'a xabaqaa keessan deetti duubaa galatooma. Jaarroleen keenya waan aadaa isinitti ta'e aadaa hamaa tokko qabda. Yeroo ani akkanan jedhinaa jennaan gaaf tokko naan lolan. Wanni hamtuun sun ka'aa eebbisaa gaafa jedhan ka'aniiti mootummaa keenya nurratti bulchi nu jalatti bulchi akkana jedhanii eebbisan. Akkanan jedhamu mootummaa keenya nu jalatti bulchi nu irratti bulchi. Gabaabaadhumatti wanni obbo Jawaar amma isinii hime mootummaan keenya yoo isin dammaqxanii ijaaramtanii jettan isin jalatti bula. Kanaachi hoo isin irratti bula. Waa'ee amma isaan musinnaa maaloo jedhan kan ani mootummaa Habashaa sadii argeera. Ka Haayile Sillaasee argeera, ka Dargii argeera, ka Wayyaanee argeera. Bara Haayile Sillaasee afaan Oromootiin walaloo katabde jedhanii Dambidollootti qabanii ji'a 16 na hidhanii shiftaadha jedhaniiti wanjal makkalaakal jedhanii fidanii Soossanyaatti. Namicha Asiraa Laqaa Galataa Shaanqoo jedhamu tokko wajjin harka kiyya akkana walitti hidhanii xayyaaraan fidanii Finfinneetti na hidhan. Qubee isin har'a akka ga'ootti ilaaltan kun dhiiga namaatiin dhufe. Hidhaa nama du'eetiin dhufe. Waa'ee barumsaa obboleessi keenya dubbataa ture. Ani waggaa 46 jiruu jireenyuma Oromoo kanan axannawaa ba'e qorataa ba'e. Barumsa Oromiyaa keessatti kennan ijoollee isaanii warri bulchiisaa hojjetan Oromiyaa bulchan ijoollee isaanii mana barumsaa mootummaatti erganii beektu isin tokkoon keessan quba qabdu. Kaffalanii barsiifatu. Mana isa kan gaaf tokko Jimma deemeen gurbaan durbeeku tokko amma ka taayitaa mootummaa qabu mana isaatti na yaame alammoo Oromoo hiyyeessatti ala tattaa ifiiti bishaan ka waanii kana bitatanii jara ala tattaa'u sanammoo waan ittiin jimaa qamaan nu dhabnee bishaan boombaa keessaa nuu buusaa jennaan baarmeela bokkaan itti gadi roobe baarmeela keessa bishaan tortoree jiru achi keessaa waraabbadhaayii jedhan asuma deebi'ee waan jedhe ለሰፊው ህዝብ ከሰፊው ባርሜል jedhe barumsi Oromiyaa keessatti kennaa jiran ilmaan isaanii warra filatamee fi barumsa isa qulqulluu horii kaffalanii barsiisan barsiisu. Isa ilmaan Oromootti barattu mana tamaarii mootummaa ለሰፊው ህዝብ ከሰፊው ባርሜሊidha bishaan baarmeela keessatti tortorseedha. Induma saayyuu inuma beeyna. Bara dargii nama Qayyi Shibbir jedhanii fixan keessaa 80 ilmaan Oromooti. Kana quba qabaadhaa. Bara dargii Qanyi Mangadanyaa jedhanii Oromoo fixan. Xabbaa Biheertanyaa jedhanii Oromoo fixan.
xara abiyootanya jedhanii Oromoodha fixan sana hundaa dabarsin bara isin nama bara wayyaanee jettan kana nama keenya keessa jira nama keenya kana faarfachuu kana ani aliinan qaana waan qaana maaliif kaleessa warra jara kana waliin dhaabbatee Oromoo lafa Oromoo gurguraa ture gubboo nyaataa baheeti har'amoo as deebi'ee waan biraa fakkaachuu warra barbaaduufaan arga kuni faayidaan qabu maaliif Oromoon kan barbaadu jijjiirama obbo Jawaar wanni isiniin jedhaa jira haalli keessan jijjiiramuu qaba maaliif har'a Oromoon namicha bitamu kaleessaa miti namicha bulchan kaleessaa miti ka biyya bulchuuf deemaa jirtanidha warri biyya bulchummoo akka keessan kana ka'ee ofiis wareeree biyya si wareersu kanaafiyyuu waan hojjetan kana booddee ijaaramtaniitu tasgabbiidhaan mareedhaan gochuu qabdu maaliif yoo isin karaa sareen urte waraabessi lixaa jedhan hoggana Finfinnee University mikittil pirezidaant moo jedhanii na shuumanii ijoollee Oromoo 315 ariinaa jedhanii kaan inde seerri University akkanan jedhu Andriyaas Isheeteetini tamaariinuu si jalan jirtu maaltu kana keessa si galchee mikittil pirezidaantii nana manni ijoolleen tamaarii kan jala jirtu mikittil pirezidaantii jala seera malee hin ariitanii jennaan seeran barbaachisu wedhan mee kana gaa mallasuma mataasaarraan dhaqee gaafadhaa jennaan jedheen mallasii waliin qaxaroo fudhadhee dhaqee ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር warri ati wajjin na shuumte kuni seeran barbaachisu wedha higga asfalligim iyyaalu ነው እውነት ነው ወይ ህግ አያስፈልግም ወይ ጀናኒቱ ዋናን ጀደ ዶክተር ገመቹ ህግ ማለት እኮ ጀ የምትፈልገውን የምታስፈጽምበት መሳሪያ ነው አንጀት ቃሊንን አንጀዱን እስምት ማይራ ደገሱ የምትፈልገውን ነገር የምታስፈጽምበት መሳሪያ ነው ጀ ለኪ አን ከነራ አዳ akkiniti seera argu adda akkanu beenutti immoo seera jechuun inni humna qabu isa humna hin qabne akka hin miine waan ittiin dhowwaniidha malee waan abbaan barbaadeeyyuu dhimmatti bahee waan fedhe ittiin sirreeffatu miti jedheen ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሹመተ ከና በገዛ ፈቃዴን እንዲለቅ ይፍቀዱልኝ ጀደን እንደምንም ብለህ ቆይ ጀድ ሊቆይ አልችልም አስቀይሞታለሁ በኋላ እንጀደን አከነቲንን ሹመተ ሰነገለኪ ጋፍ ተቆሞ አቡነ ጳውሎስ ወረጀደሙ አባኬኝ Abuna Eustathios kajedhamu tokko waliin hojii hojjenna maqaan Abuna Eustathios kun abbaa araarsaadha maqaan isaanii Oromoodha isaan Abuna Phaawulos biran nageessan ቅዱስ አባታችን በሀገሪቷ ያለው ትልቁ ችግር ሁሉም ነገር የሚሰራው በአራዳነት ነው ይሄ ደግሞ አገር ያጠፋልና ቤተ ክርስቲያን በዚህ በኩል የምታረገው ነገር አለ ይላል ዶክተር ገም ዓለም በሙሉ በአራዳነት ነው የሚሰራው አንጀል አኒ ሪፈዴተኒ አቲስ አራዳ ተይን አንጀቹ ዳበር ወንቺ ani ummatan qaba ummata kotti arada ta'uu danda'u majede ofumatti qabadeen dhiise rakkoon nuyi qabnu rakkoo waggaa 150 kuufamee as ga'eedha amma nuyi reefuudhatuuhu balballi banama balbala xiqqoo saaqame kana namni hundumtuu irratti wal cabsaa jira
warri diina keenyaas nu wajjin balbala kana dhiibbatanii lixanii nu gidduu galanii nu jeequu barbaadu. Kun immoo beekumsa barbaada, qalbii barbaada. Oromoon wanni inni mammaakin hin jiru, sa'a jechaan jabbii, nama jechaan qalbii jedha Oromoon. Yoo qalbiin qabdan tahe waan obbo Jawaar amma isinitti hime kana qalbiidhaan hin hubanne yoo tahe waanuma harka isin geesse kana akkan kaleessa isinitti hime waan bineensa gichillaa jedhanii boolla daamuu barbaadee baatii takkafaa barbaadee gaafa boolla daamuu argu gammadee quruphisee utaalee achi fiigee as fiigee itti deebi'ee lafa boollattii wallaan akkas ta'uuf deemtu quba qabaadhaa. Kanaaf iyyuu wanni nuyi har'a rakkoon nuyi qabnu akkitti nu ijaarani jira miti yaasis aandi laamista ka jedhan tokko shanee beektu miti. Mootummaani mana namaa keessa galeera. Tokko shanee jedhee mana nama tokko keessa nama shanti jira. Achi keessatti shuumii mangisitti godhan. Wal basaasaa jedhan. Wal himaa jedhan. Tokko shanee ol darbanoo waan garee jedhanti jira. Gareenis waan itti wal basaasan taate. Yoo garee ol darbanoo gabaree maabar jedhaniiti. Firdi shangoo moo firdi wangoo jedhanii. Wangoon isaana nyaata. Kun hundumtuu waan ittiin Oromoo afaan wal wallaachisan. Kun hundumtuu deebi'ee haara'ee ijaaramuu qaba. Oromoon kan ofii qaba. Galgala wayi tokkoon namatti dubbiin kun hin dheeratte garuu kana isinitti muudhuman qaba. Oromoon warri abbaa warraa qaba. Warri kudha shan wal gahee shanacha tokko ta'a, shanachi abbaa shanachaa qaba. Shanachi kudha shan wal gahee dheeda ollaa ta'a, ollaan abbaa ollaa qaba. Ollaan kudha shan wal gahee dheeda ta'a, dheedi abbaa dheedaa qaba. Dheedi 15 wal gahee reera ta'a, reerri abbaa reeraa qaba. Reerri kun akkanatti 15 wal gahee gadaa ta'a, gadaan abbaa gadaa qaba. Gadaan shan kan Oromoo, gadaan ituu humbannaa, gadaan siikoo mandoo, gadaan sabboo goonaa, gadaan macaatuu lamaa, gadaan raayyaa aseebuu qee abbaa muudaa qaba. Abbaa muudaa jalatti bula. Abbaa muudaa oliyyuu wayitu jira. Wanni abbaa muudaa ol jiru maal? Abbaa dhugaati. Abbaadha innis quba qabaadhaa. Namni tokko abbaan shanachaa, abbaan ollaa yoo cubbuu hojjete adaraa waaqii itti kenne dabsaa jira quba qabaadhaa. Akka kan Oromootti ijaaruun hin danda'ama. Kan afaan nu hin beekne afaan falfalaa gooxii garee jinni nun jedhan kun hin jiru. Yoo silaa dubbanne wanni hin dhumu waan obbo Jawaar jedhe kanan deebisee irra deebi'ee isinitti hima. Lafti nuyi amma jirru jechaan yeroon nuyi amma keessa jirru yeroo kadhaa waaqaallee barbaadu, yeroo beekumsallee barbaadu, beekaallee itti dhaqatan yeroon nuyi amma keessa jirru. Maal jennaani waan harka nu ga'ee jira. Jarri immoo shakkii nu keessatti uumuuf nu diiguuf wanni isaan hin goone hin jiru. Isa amma jiru kana sa'a jechaan jabbii, nama jechaan qalbii ittan deebisa. Qalbiidhaan qabadhaa, mareedhaan qabadhaa, tasgabbiidhaan qabadhaa. Kana hundaa waaqii Oromoo isinaa dandeessisuu fayyaa ta'a.